eessa jira jedhu beekumsi macaafa qulqulluu inni dhumaas seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorra jiraata. Maaliif akkas jedhu seerri uumamaa boqonnaan tokko lakkoofsi tokko maal akka inni jedhu siniifan dubbisa. Waaqayyoo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafa uume. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafa uume. Galanni isaaf haa ta'u. Macaafni qulqulluun hundumti isaa kana keessa jiraa jedhu. Beekumsi ilma namaa hundumti isaa kana keessa jiraa jedhu. Saayinsiin, lafti, hawwaan keenya, sirni soolaarii, gaalaksiin, milkiweeyiin garagaraa kan isaan jiran kana keessadha. Samaayii tokkoffaan, samaayii lammaffaan hundumti isaanii kana keessa jiru. Samaayii sadaffaa hin jenneen. Maaliif iddoon teessoo Waaqayyoo, iddoon ulfina Waaqayyoo, iddoo biyya lafaaf bantiiwwan waaqaa wajjin uumame miti. Isa kana macaafni qulqulluun duruma Waaqayyo akka inni ture, jalqabuma Waaqayyo akka inni turedha kan inni nu hubachiisu. Kanaafi macaafa qulqulluu hunda isaatti amanuu keerra sagalee kanatti yoo amante ati macaafa qulqulluutti amantee ta'a. Macaafa qulqulluu beektaa siin. Macaafa qulqulluu 66 qorqortee wanti kun siif hin galu taanaan, wanti kun siif hin hubatamu taanaan macaafa qulqulluu ammayyuu hin hubanne. Akkamitti? Saayinsiin maal jedha? Tiyooriiwwan garagaraa jiru. Tiyooriin Big Bang jira. Maal jedha tiyooriin kun fakki? Tiyooriin kun lafti, aduuni, pilaanetoonni kan isaan uumamanii walirra naanna'u haayidiroojiinii fi hiiliyeemiitiin humna guddaatiin, ho'a guddaatiin walirra naanna'u haayidiroojiinii fi hiiliyeemiitiin dhuka'iinsa isaaniitiin garmalee dasta yookiin immoo awwaara san hojjennu awwaaratti yoo hiikamu baatellee walirra naanna'u haayidiroojiinii fi hiiliyeemii guddaatiin aduun yeroo kun walirra naanna'ee dhuka'u warri irraa faca'an pilaanetoota yeroo ta'an warri sentariitti kan hafte yookiin immoo gidduutti kan hafte aduun immoo niwukilaarii isaa yookiin immoo wiirtuu isaa taatee jedhaniitidha kan isaan amanan. Akkasittiin uumame ho'a guddaatiin, saffisa guddaatiin walirra naanna'u haayidiroojiinii fi hiiliyeemiitiin addunyaan nuyi ammarra jirru kun kalaqamte malee Waaqayyo addunyaa kana hin uumne jedha. As deebina. Gara lafaatti, gara namaatti deebina. Namni hin tirate. Namni Charles Darwin jedhamu namni hin tirate. Tiyoorii evoluushinii beektu yookiin immoo tiyoorii tirannaa ilma namaa namni jaldeessa irraati ol bahe malee namni nama miti. Arraba jookuni. Seexanni karaa baay'ee tiyoorii keessaan nu arrabse. Kuni arraba seexanni ittiin dhaloota arrabsudha. Saayinsii sitti fakkaachuu danda'a, tiyoorii sitti fakkaachuu danda'a. Kuni arrabadha. Namni jaldeessadha. Namni bineensadha. Kuni maaliifidha? Arrabni kun eessaa ka'e? Namni Waaqayyoon hin uumamne. Kuni olaantummaa Waaqayyoo ganu, Waaqayyoon nama qoccolsiisu, Waaqayyo hin jiru gara nama jechuutti nama geessuuti. Ulfina ilmi namaa qabu immoo salphinatti, jaldeessatti, isa iddoo fe'ee oolu, iddoo fe'ee bulu, isa iddoo fe'ee akka fe'ee jiraatu, isa sabrii hin qabne, isatti nama dabaludha. Isa qullaa hudduu isaan dhoksan arraba jookamu. Waaqayyoo nama akka fakkaattiif bifa isaatti uumee jedha macaafni qulqulluu. Kana jechuun jecha Ibrootaatiin tselam fakkaattii akka fakkaattii jechuun kun tselam jedhamti. Tselam jechuun idols yookiin immoo idol jechuudha. Idol jechuun fakkaattii. Ingiliffaatiin idol tselam isheen jedhamtu kun idolidha. Waaqayyo akka fakkaattii isaatti akka
bifa isaatti nu uume jedha macaafni qulqulluun. Saayinsiin Waaqayyo hin uumne, namni hin tirate, namni hin guddate, jaldeessatu nama ta'e. Ati jaldeessi, indirect ati jaldeessa jechuudha. Nama Waaqayyo ulfinaan uume jaldeessa jechuudha. Maaliif ani iddoo kana dhaqee macaafa seera uumamaa beekuuni yeroo inni itti barreeffame, yeroo inni itti eenyuun akka inni barreeffame beekuuf qofa miti kan inni nu gargaaru. Akkasittidha kan barsiifamu. Fakkeenyaaf Old Testament Survey namoonni baratan as keessa jirtu, namoonni barsiistanittanis jirtu. Yookiin sakatta'insa kakuu moofaa jechuudha. Sakatta'insa kakuu moofaa yeroo goonu seerri uumamaa Museetiin barreeffame bara dhaloota Kiristoos dura bara 1404 naannoo sana barreeffame jedhamee yaadama. Yeroo sabni Israa'el biyya Gibxii keessa yookiin Ibroonni biyya Gibxii keessa jiran barreeffame achii ka'ee ol adeemuu isaanii gara biyya Kana'aanitti adeemuu isaanii imala isaanii bira otoo hin ga'iin barreeffame. Museen akkas ta'e, Yaaqoob achi gadi bu'ee, Yoosef achitti gurgurame. Kanadha. Kana miti garuu wanti gurguddaan iddoo kana keessa jiru jalqaba Waaqayyo bantiiwwan Waaqaa fi lafa uume. Jireenya kee keessatti akka Waaqayyo bantiiwwan Waaqaa fi lafa uume yoo hubatte beekumsa macaafa qulqulluu isa guddaarra geessetta. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irra deddeebi'aa itti yaada. Jechi kun yoo isiniif gale, dubbiin kun yoo isiniif gale, macaafni qulqulluun hundi isaa isiniif galeeraa jechuudha. Waaqayyo akka bantiiwwan Waaqaa fi lafa, urjoota, aduu, ji'a, wantoota mul'atan, meetiyoor warra jedhamu, gaalaksiiwwan garaagaraa uumuu Waaqayyo yoo hubattan macaafa qulqulluu beektu jechuudha. Beekumsi macaafa qulqulluu isin qabdan, hubannaan macaafa qulqulluuf isin qabdan, hubannaan isin waa'ee Waaqayyoof qabdan hamma kana isin hin hubachiifnetti beekumsa kanaa, beekumsa dubbii sagalee Waaqayyoo bira hin geenye jechuudha. Kanaaf walumaa galatti uumama keessatti wantoonni gurguddaan 5 nu ilaallu jira jalqaba kanarratti. Tokko akkaataa jalqaba addunyaa kanaa yookiin uumama addunyaa kanaa. Guyyoota uumamaa 6 Waaqayyo guyyoota uumamaa 6 fudhatee addunyaa kana hawaa keenya hundumaa uume. Yaa obboloota koo iddoo kanatti waa tokko akka hubattan nan barbaada. Waaqayyo yeroo qaba. Jireenya kee keessatti Waaqayyo yeroo qaba. Waaqayyo harkuma ka'ee gaafa jalqabaa Waaqayyo ifa uume. Ifa samma isin argitan kana miti. Ifa ulfina isaa, ifa mul'achuu Waaqayyo, dukkana keessaa ba'u lafa mul'achuu, addunyaa hin mul'anne, addunyaa yaada Waaqayyoo keessa turte kana gara mul'isuutti ka'e Waaqayyo. Beektu namoonni injiinarii taatan as keessatti nu gargaaruu dandeessu. Blueprint otoo hin godhin waan tokko diizaayinii tokko sammuu keessan keessatti manni lafa dhaabbatu tokko jalqaba sammuu keessan keessa ta'a. Achi booddee blueprint irratti ba'a. Achi lafa dhaabbata. Akkasuma Waaqayyo addunyaa tokko uumuu yaada. Addunyaa ulfina isaa beektu, addunyaa Waaqayyoon kabajju, addunyaa bulchiinsa isaa jala jirtu uumuu barbaade gaa uumama jalqabe Waaqayyo. Waaqayyo tarii abbaan keenyiif aayyoon keenyi seera uumamaa ta'ee haadhi keenyiif abbaan keenya wal biruma gahanii wajjumaan rafanii nu dhalchanii nu dahaniiru ta'uu danda'a. Waaqayyo garuu akkas miti. Akka tasaa wanti jedhamu mana Waaqayyoo hin jiru. Gaaffiin mana Waaqayyootti deebii hin qabne
tasaa waan jedhu. Waaqayyo karooraanidha kan inni socho'u. Waaqayyo isa kaleessa uumu har'an isa har'a uumuu qabu booruutti hin dabarsu. Irraa jalaa waan gochuu qabu beeka Waaqayyo. Waaqayyo guyyaa ja'a guutuu seera uumamaa irratti yeroo dabarsu daqiiqaa ja'a maayikiroo sekendii naannoo sekendii miilii sekendii ja'a keessatti xumuruu dadhabee miti. Har'a isa tokko uumee dadhabee har'a nan dadhabe hojiin natti baay'ate. Ambiizii wanta akkasii miti. Har'a ifa uumee boru galaanaaf lafa yeroo wal keessaa baasu Waaqayyo kuni karoora isaaf. Jireenya keessan keessatti takka daqiiqaa majaa keessatti waggaa majaa keessatti waan tokko argachuu barbaadu. Seera uumamaa yoo hubattan garuu wanta guddaa tokko barattu. Wanti daqiiqaa jaatti ta'u, wanti waggaa jaa keessatti ta'u hin jiru obboloota. Wanti guyyaa jaa keessatti harka keessan keessa galus hin jiru. Jireenyi duraa duuba qaba. Uumamni duraa duuba qaba. Waaqayyo har'a ifa uumee boru galaanaaf lafa yeroo wal keessaa baasu achii waan gara biraa yeroo uumu achii ifa urjii ji'oota garaagaraa aduu yeroo uumu karooraadha. Guyyaatiin umarratti ilma namaa uume qopheessee xumuree otoo jalqaba lafan uumne ta'e otoo jalqaba oksijiinii kanan uumne ta'e namni lafaa yeroo Waaqayyo uumu maal hafuura baafata. Karooraanidha Waaqayyo kan godhe. In danda'a jiraachisuu hin danda'a. Hafuurri Waaqayyo oksijiinii nuyi hafuura ittiin fudhannu ta'e kan nu jiraachisu hafuura Waaqayyo isa funyaanii Waaqayyo nuuf kennedha. Kana beektu. Garuu Waaqayyo karooraan waan hundumaa uuma. Guyyaa qaba Waaqayyo. Jireenya kee keessatti har'a waan tokko hojjetee reete boru waan tokko hojjeta. Har'uma galgala Waaqayyo nama haaraa sin godhu. Har'uma galgala nama kaayyoo isaatti milkaa'u sin godhu. Har'uma galgala Waaqayyo addunyaa kana hunda uumne ka'a. Waan yeroo isaatti ta'u yeroo isaatti godha Waaqayyo. Jalqaba irratti guyyoota uumamaa jalqabaa ja'an irratti Waaqayyo nama uume. Kana keessatti lafa uume. Kana keessatti beeyladoota, bineensota, warra munyooqan, warra utaalan, warra balali'an, warra lohan akka gosa isaaniitti uume.